Gatii akka kanaatti guddannee fi nama marata godhatee deemuun sodaannaa. Maqaa Yesuusiin jennee ofirraa ifannee fira dabarra gaafa masgiida balbala geenyu. Waaw. Maashaallah. Maashaallah. Musliimonni yeroo baay'ee sittiin aaranii si gammadu malee maashaallah jedhu. Macaafuu qulqulluu ta'uusaa eessaa fidde yoo jette deebiin hin jiru. Kebor Multimedia Production. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جمتوتا في جالة متوتا كيبور ملتي ميديا دا أكم زرتن بقى زراتني بكم زرتني تنجيني ربي قد دا إسن الرهجرات وسنين جتا قويا دا بوليسا كينيا قالي كيسوما كبجا قبني استديو كيبور ملتي ميديا تي سنف دي سنين جرا إسوجين ترتي غاري جتا بوليسا كينيا أبدي بقى نجهان gara studio keyboard multimedia da dhufte maqaa keyboard fi hordoftoota keyboard multimedia tiin galatoomsiin jecha ana dhufu baga nagaan gara magaalaa Shaashmanii da dhufte Galatooma baga nagaan eegden hayyee mee hawaasa daawwataaruun abdiin eessatti akka dhalatee fi maqaa isaa kan keeraa kaasiti of barsiisit hayyee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maqaan koo akkuma beektanu Abdii Raggaasaa jedhama godina Wallagga Bahaatan aladde kutaa magaalaa Shaggar magaalaa Furinjiraadha. Hayyee galatoomsiin jecha mee osoo gaafiif deebii kennatti seeneen dura waan kana mee banne halaallu nu banime. Hayyee qofaama bana? Si wajjin abanu. Bismillah. Wow. Maashaallah. Maashaallah. Akkuma argaa jirtan hordoftoota keenya Keyboard Multimeediaan obboleessa keenya Abdii Raggaasaatiif anaa dhufu baga nagaa dhuftee welcome to Abdii Raggaasaatu jira. Nutai. Galatuma. Hayyee obboleessa keenya Abdii mee gara gaafiif deebii kennatti ce'uudhaan Abdiin gara Islaamummaadhaan yeroo dhufu qo'annoo fi qorannoodhaan gara Islaamummaadhaan dhufe immoo akkana faayidamaaf jecha akka jechuun namni tokko tokko jedhanitti akkamitti gara Islaamummaadhaan dhufe? Akkuma namoonni kaan jedhani akka isaan jedhan ta'uu yoo baate illee faayidaafan gara Islaamummaa dhufe akkas gaafan jedhu jalqabaa kaasee gara dhufaatii Islaamummaa koo yoon si ibse an bara dheeraaf waldaa kiristaanaa keessatti tajaajilaa ture barsiisaa wangeelaa ture akkasumallee tajaajila wangeelaa ture kallattii garaa garaatiin achi keessa tajaajilu jiru baay'ee bal'aadha. Haa ta'u malee wantoonni achi keessa jiran baay'een isaanii sammuu koo wajjin wal naasimuu waan dideef sammuun koo naa fudhachuu waan dideef namoota garaa garaa wajjin wal falmii wal dhabdee yaadaatu ka'a. Isa booda wal falmiin kun deebii gaafa dhabu waa'ee amantaa irratti waa'ee amantaa osoo hin taane wantoota achi keessatti adeeman wantoonni tokko tokko ni jiranii wantoonni dhugaarra fagaatan wantoonni dhugaan fakkaanne wantoonni baay'een ni jiraatanii sun maaliif ta'a jedhee gaafan gaafadhu deebiin deebi'u gatii nan quubsineef yookiin quubsaa waan hin taaneef yeroo boqonnaan fudhadhe keessatti hojii mataa koo banee hojii jalqabe sana keessatti amantii garaa garaa qorachuun jalqabe keessattuu Islaamummaa irratti gaafachuu namoota wajjin wal falmuu gaafiif deebii marii jalqabne isa booda namoonni ani waa'ee amantii irratti wal falmu waa'ee kitaaba koo natti haasa'u malee waan biraa natti haasa'an kitaabni kee akkasiin jedhadhu anis waa'ee kitaaba koo akkan duraan barsiisaa turetti osoo hin taane bifa kan biraadhaan dubbisuu jalqabe waggaa tokkoof ji'a 8 ol dubbisuudhaan sana cinatti kitaaba amanuu baatus amantii wajjin wal barii Islaamummaa fi Kiristaanummaan wal kumatamu wal himata kan jedhu guyyaa 4 gidduutti xumureen gaafa guyyaa 4ffaa gara amantii koo jalqabaa gara Islaamummaatti deebi'ee alhamdulillah gara Islaamummaa faayidaafan dhufe kanan siin jedhee dhugaa dubbachuuf utuu faayidaan Islaamummaa keessa hin jiraanne ani Islaamummaa kanatti dhufu ture. Faayidaan Islaamummaa irraa ani argadhu jannata qofaadha. Amantiin nama fayyane addunyaa kana irratti na fayyada kan hin jenne namni amantii hordofu tokko illee hin qabu. Namni faayidaa gaafa jedhu faayidaa maallaqaa, faayidaa jireenya dhuunfaa, faayidaa jireenya lafa kanarraa qofaa yaaduu danda'a. Amantiin nama hin fayyadne ofiisaayyuu amantii miti. So an faayidaa rabbii fi ana gidduu jiru qabaadhee rabbiin kadhadhee rabbiirraa deebii argadhee amantiin ittiin rabbiin beeku anaaf faayidaa guddaadha. Kanaafiyyuu faayidaa isaan gama isaan ittiin jedhanii osoo hin taane gama ani beekuun
amantiin keessa ture keessatti faayidaa jannataa, faayidaa rabbiin beekuu, faayidaa rabbiin arguu fi faayidaan dhugaa keessa gatiin jirree fi amma immoo faayidaa jannataa argadheera. Alhamdulillah karaan jannataa karaa islaamummaa qofaadha. Okay, mashallah. Yaadota babbareedaan kaaste garuu achirra dhaabbattee yeroo gaafii amantama keessa turtee hojjetaa turte keessatti gaafii akka dhiyeessituudhaaf eegaltu maaltu ka'umsa sii ta'e yookiin ammoo bu'uura gaafii sanii maaltu sii ta'e shakka? Hayyee sana gadi fageenyaan kaasuu yoon baadhellee dhugaa dubbachuuf tajaajila manichaa keessatti wantoonni ta'an baay'eesaa gaafii sittuuma baay'eensa fakkeenyaaf fayyina irratti ta'ee, barsiisa irratti ta'ee, dooktarii irratti ta'ee, wantoota garaa garaa irratti fakkeenyaaf hiika baabilii irratti ta'ee wantoonni nu fayyadamnu baay'eensaa macaafichaa wajjin konfirmeeshin wal gochuu dhabu, ragaa walii qabaachuu dhiisuu, quba wal qabaachuu dhiisuun isaanii fakkeenyaaf macaafni qulqulluu ani itti amanaa ture yookiin waan ilaalabaa ture. Macaafni qulqulluu ta'uusaa eessaa fidde yoo jette deebiin hin jiru. Fakkeenyaaf dhimma Sillaasee irratti dhimma Sillaasee gaafa kaastu Sillaasee eessaa fidde yoo jette ragaa macaafa qulqulluu wajjin deebiin hin jiru. Waaqa ta'uu Yesuus waaqa ta'uusaa waa'ee isaa maal jedhee barsiisee jettee gaafatte macaafa qulqulluu irraa Yesuus waa'ee isaa waan dubbate hin qabu. Barreessitoonni macaafaa waan dubbatan hin qabanii. Kanaaf kan kana fakkaatan gaaffii hedduutu jira beekta. Gaaffiin sun loojikaalii yoo ta'e malee baayibilikaalii deebii hin qabu. Loojikaaliin immoo deebii ta'uu hin danda'u. Abbaa argitu uumee sitti waan ta'eefi loojikaaliin amantii ta'uu hin danda'u. Falaasama kan biraa ta'uu ni mala. Kanaaf amantiin immoo dhugaa faqa irratti ragaa irratti kan hundaa'e waan ta'eefi sanadha. Okay, hedduu galatoomi. Yaadota babal'aa nuuf kaaste. Yeroo halaala irratti jettee waa'ee islaamummaadha gaafii hedduu si dhufeera dhaabbattee halaala dhaabbattee ilaaltu jechuun yeroon islaamummaadhaan ala jirtuu fi amma yeroo islaamummaa keessa seente garaagarummaan jiru maal fakkaata? Waan ittiin ibsuun qabu garaagarummaan jiru baay'ee fagoodha. Amantii islaamummaa kana fageenyarraa gaafan ilaalu akkuma jechuun waama dhagaa guddattee waama ilaalaa guddattee waan tokkotu jira. Fakkeenyaaf dur islaama haadha kee jennee wal arrabsina dur akka arrabsoo xinnoo wayii waan nama irratti daggamu akka waan nama irratti siirii hojjetu waan nama irratti qoricha hojjetu wayii waan nama balleessu wayii namni hundumtuu masgiidatti galee akka waan nama abaaru wayii akkas fakkaata akkasittis beekna jechuun dhaga'ama gatii guddanneef naannoon dhaladhe keessatti dhugaa dubbachuuf islaamii hin jiru. Islaamummaan kunis hin jiru. Amantii Protestaantii kana qofaatu jira. Akka carraa jechuun batalee ganda koo keessa hin jiru amantii islaama jedhamu. So gatii akka kanaatti guddannee fi nama marata godhatee deemuun sodaannaa, dubartii hijaaba godhattee deemtuun sodaannaa. Inna sababiin isaa siirii namatti hojjetu jenna harkaan qabneen dubbisnu ofirraa ifanneetu maqaa Yesuusiin jennee ofirraa ifannee bira dabarra gaafa masgiida balbala geenyu. Ilaalchi bakka san ture hedduu ulfaata. Akka hafuura wa'ii tokkotti waan ilaalluu fi yeroo sana jechuun hafuura seexanaa gaafa ifattu Yesuusiin jettee ifatta jinna masgiida bira akka itti dabarra ture. Gaafa islaamummaa keessa seenu garuu jalqabuma irratti islaam jechuun nagaa jechuudha. Nagaa jechuudha si galee jalqabumti isaa hiikumti isaa nagaa jechuudha. Rabbi tokkicha rabbi isa dhugaadhaan gabbaramu sana gabbaruu jechuudha. Malee wallaahi waan tokko ni na ajaa'iba. Wanti gaariin tokko gaafa sii ta'u musliimonni yeroo baay'ee sittiin aaranii sii gammadu malee maashaallah jedhu. Sii gammadu waan gaarii tokko gaafa sii ta'u malee akkati badduuf sittiin daggamanii sittiin mooranii siirii irratti hojjetanii amma ammaatti mana namoota baay'ee seeneera namoota baay'ee wajjin hiriyaa walii ta'eera. Egaa islaamummaa isaanii ishee isaanii sammuu keenya keessa kaa'aa turanii biyya kana keessa jirti ta'ee biyya biraa jirti ta'ee naan galle malee islaamummaa nagaa ta'e qabadheen jira alhamdulillah. Okay, mashallah hedduu galatoomii yaadota babbareedaa maamiltoota keenya kaasuu jirta. Mee hanga dirree islaamummaadhaa dhufte ree bakki turte akkam jedhaartu kana ilaalchi namoonni islaamummaadhaaf qaban akkanatti jechuun ilaalchi dogoggoraa akka ta'ee fi haala hamaa akkasii keessa akka ture nuuf ibsu jirta. Hanga gara islaamummaadhaa dhufte mee mudannoo qabda? Mudannoo gaafa jettu maal irratti? Mudannoo jechuun islaamummaa qabachuu kan keetii fakkeenya wantoonni faalas jechuun akka dura turte irraa si jijjiirame. Namni gaafa islaamummaa jechuun bakka dura ture irraa gara bakka biraa imalu wantoonni itti jijjiiramu baay'eetu jira. Abdiin garuu hanga islaamummaa keessa seene mudannoo inni qabu jechuun islaamummaa keessa hanga dhufe jechuudha.
Dhugaa dubbachuuf mudannoon ni jiraata. Fakkeenyaaf gaafa gara Islaamummaatti dhuftu keessattuu namni amantii kan biraa keessatti dhalatee guddatee gara Islaamummaatti gaafa dhufu mudannoonni argu baay'eedha. Fakkeenyaaf jalqabarraa kaasee amma Finfinnee seennee iddoo garaagaraa seennee mana barnootaatti charchii keessatti bakka dhalannetti mudannoo nama mudatan hedduudha. Jalqabarratti hawaasummaa dhabuutu jira. Hawaasummaa dhabuu gaafa isin jedhu hiriyoota wajjin guddattee, hiriyoota wajjin hojjettu, hiriyoota wajjin barattee, hiriyoota wajjin tajaajilaa turtee, hiriyoota kallattii seektera garaagaraa keessatti horattee kompiliitilii nama dhabda dhugaa dubbachuudhaaf. Mudannoon nama dhabuu caalu immoo hin jiru. Na ajaa'iba kitaaban kanaan dura irraa barsiisaa ture keessatti seenaa tokkotu jira. Namicha tokkotu waggaa 38 dhukkubsatee qarqara galaanaa ciisa ture. Galaanicha bira maaliif ciisa? Ergamaatu dhufee bishaanicha sochoosa. Guyyaatti si'a tokko dhufee sochoosa. Gaafa ergamaan sochoosu namni battalumatti seeneetu dafii lixuu qaba. Namichi sun humna hin qabu, namallee hin qabu. Utuu sanatti rakkatu namoonni baay'een biraa fayyanii ba'u yeroo murtooftedha kan bishaan itti raafamtu. Isa booda namichi kun nama hin qabu waan ta'eef carraa sana utuu eeguu sababii nama dhabe qofaatiif waggaa 38 guutuu laga sana keessa ciise. Maal jechuu barbaadeen waan nama dhabuun nama gootu waan salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Alhamdulillah angaruu moor persentii an dhabe caalaa namoota gaggaarii, akhlaaqa gaarii qaban, amala gaarii qaban, ilaalcha gaarii qaban, obbolummaa gaarii natti agarsiisan baay'ee horadheera. Isaaniin gamanumaan galatooma jechuun hin barbaada. Kanarraan kan hafe wantoonni akka doorsisa garaagaraa si mudataa, kallattii garaatiin ikonoomikaalii wantoonni baay'een si mudatu, namoonni ilaalcha hamaasii qabaatu, akkati waaqa tolfamaa wayiif sagadduu wayii akkasitti ilaalchonni kun ni jiraatu. Haa ta'u malee Islaamummaan haala rakkisaa keessattis dhugaadha. Haala sirrataa keessatti dhugaadha waan ta'eef sana keessatti si jabeessa wantoonni akkasii mudatan taanaan Islaamummaan kun mi'aansaa siin galu chaalenjiin mudannoon ni jiraata jechuu barbaadeen hin baay'ata. Okay, mashallah hedduu galatoomii kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan abdii jechuun nama online irratti hedduun keessan beektanii imala da'awaa isaa imala bakka amantii dura ture irraa gara Islaamummaadha yeroo dhufu wantoota inni keessa dabarsee fi akkasuma mudannoo isaa hedduun kaasuu jira. Suma wajjin turtii gaarii jecha mee hanga imala da'awaa kana eegalte jechuun hanga gara Islaamummaadhaa dhufte da'awaa eegalte jabinni Islaamummaa irratti amma qabdu jechuun jijjiiramni amma dhuftu hojjetaa jirtu kun maal akka waan akkamitti fakkaata namoonni tokko tokko jechuun imala godhaartu kanaan akkasii gammadeen jiranii akkasuma immoo imala godhaartu kanaan abdiin nuuf hidhamuu qaba abdiin daangaa nuuf dabreera jedhanii dhugama abdiin daangaatti darbe yookiin mirga namaa dhiibeeti moo Islaamummaa qabateef. Haalaan gaariidha gaaffii gaarii na gaafatte. Dhugaa dubbachuuf ani gaafanii gara Islaamummaatti deebi'ee kaaseen daawaa jalqabe. Namatti dhugaa Islaamummaa himuu jalqabe. Yoon ganama dhaga'ee galgala dubbadhaan waa'ee Islaamummaa kana. Maashaallah. Yoon immoo galgala dhaga'ee ganama dubbadha. Sababiin isaa dubbachuun narra gatii jiraatuuf yeroo isaa gatii ta'eef nan dubbadha. Haa ta'u malee namoonni abdiin daangaa nutti darbee amantii keenya tuqee hidhamuu qabu jedhaniitu yaadota garaagaraa dhiyeessanii isaaniif yaadadha mirga isaaniidha yaada sana dhiyeessuu danda'u. Namoota dadhaboof namoota akkasii afaan isaanii qabuu hin dandeessu gurra kee garuu jala cufachuu ni dandeessa. Dhugaa dubbachuu fi takka raawwadhee amantii namaa tuqee hin beeku jechuun an amantii sana keessatti an guddadhe doktariin amantii sanaa beeka macaafa amantii sanaa beeka teoloojii amman beekuu baradheera baabilii iskuulii akkasumallee sana keessatti an guddadhe amantiin sana fakkaatu hin jiru amantiin waan an hojjedhu fakkaatu hin jiru. Warri immoo sun amantii keenya jedhanii wallaahi isaan amantii isaanii arrabsan isaan mataa isaaniitu deebi'ee amantii sana arrabsaa jira malee amantiin sana fakkaatu hin jiru. Amantii sana immoo ani nan kabaja sababiin isaa jalqaba irratti kitaabi koo akkan amantii jaraa kabaju na ajaja. Waan isaan allaa keessanii gaditti itti sagadanii fi kabaja allaa keessanii isin jalaa arrabsu waan ta'eef jedha macaafii ani itti amanu waan ta'eef akkasumallee maatiin koo hedduun dhugaa dubbachuuf akka biyya keenyaatti namni Islaamummaa keessa jiru ana qofaadha. Alhamdulillah ani carra qabeessa.
rabbiin filateera. Kanaafiyyuu bakka dhaabadhee arrabsuun qabu tokkoffaa kitaaba konnaan iyyamu lammaffaa maatii koo haadha koo bulaa koo keessa jira akkamitti namarraa dhaladhee arrabsa. So sanan fakkaatu amantiin isaan jedhan sun jechuu barbaadeeni akkaan. Hedduu galatoomi namoota alarra dhaabatanii islaamummaadhaaf jechuun akka dukkanaatti yookiin ammoo akka miidhaatti yaadaniif abdiin qo'atee qoratee islaamummaan maal akka taate jechuun waan noormaalii faayidaaf akka hin taane nuuf ibsite faayidaa jechuun islaamummaa seenuu yoo ta'e malee namoota sanaaf abdiin dhaamsi inni qabu yookiin ammoo nasihaan inni qabuuf nama alarra taa'ee yaadota akkasii sanniin abdii irra fe'uu barbaadu saniif akkasuma abdii fi nama abdii fakkaatu illee jechuudha. Namoota saniif dhaamsi ati qabdu maal fakkaata? Dhugaa dubbachuuf isattuun darbiin namoonni yeroo baay'ee amantii keenya arrabse jedhaniitu yaada isaanii kaasanii saboota isaan kana kaasanii kan siimuu barbaada. Jalqaba irratti amma deebi'aa bor deebi'aa haftaan deebi'a jedhaniitu namoota baay'eetu eegaa ture. Abdiin garuu deebi'uu bira darbeetu namoota hedduudha kan inni gara ifa islaamummaa kanaatti fide. Waamuu qofaa osoo hin taane qabatamaadhaan kan inni fide. Dhugaadha dhaabbatee jechuudha. Tokko inni kun tabbatti ta'eera. Lammaffaan immoo isaan amantii kana qabachuu hin danda'an amantii kana nama dandeettii ofiitiin beekumsa maallaqa inni qabeenyaan qabatu osoo hin taane rabbitu jaallatee sii kenna. Hin danda'anu gara amantii kanaatti dhufuu rabbi kenne akkasii gatii kana ta'ee fi hinaaffaanii kunillee ni jira. Inni kan biraan immoo namoota miidiyaan isaanii du'eetu miidiyaan isaanii sanatti lubbuu horachuudhaaf jecha miidiyaa isaanii sana kaafachuudhaaf jecha fuudhaniitu maqaa isaanii maqaa koo yookiin viidiyoota koo hojii koo piroofaayil godhataniitu ittiin socho'u. Inni dhumaa garuu waan tokkotu jira. Waaqayyo akkas nuun jedhee abdiin yeroo akkasiitti naafate dhukkubsate akkas ta'ee deebi'a nuun jedhe waaqayyo jedhaniitu iddoo garaagaraatti saba garaagaraa irratti warra dubbatantu jiru. Abdiin garuu qooda deebi'u ammas itti fufee ifa islaamummaa kana bobeessaa jira. Itti fufee ifa islaamummaa kana dabarsaa jira. Itti fufee dhugaa islaamummaa kana namootatti mi'aa islaamummaa kana dubbachaa jira. Gaafa akkan deebi'u abdii kutatan carraa waan isaan gochuu danda'an abdiin maqaa amantii keenyaa balleessee abdiin akkas ta'uu qaba mogolee na buusuudhaaf na dadhabsiisuudhaaf saawwata garaagaraa dhiyeessanii akkan duubatti deebi'u gochuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kallattii garaagaraatiin doorsiisa garaagaraatiin dinagdee koorratti maatii koorratti kallattii garaagaraatiin na dadhabsiisee duuba na deebisuudhaaf wanti hin taane hin jiru. Wallaahi an garuu achi keessatti nan jabaadhe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innaa namoonni gara amantii kanaatti faayidaadhaaf dhaqama malee amantiin sun dhugaa miti warri jedhan immoo dhugumatu faayidaadhaaf dhaqama ta'ee isaanimtiyyuun dhufu ture. Dhufuu dhiisuun isaanii akka gara islaamummaa faayidaadhaaf hin dhaqamne deebiidha. Siigalee utuu gara islaamummaa faayidaadhaaf dhaqama ta'ee warrumti bakkee dhaabatanii faayidaadhaaf dhaqama jedhan sun gara islaamummaa kanaa dhufanii faayidaa sana fudhatanii deebi'u ture. Kanaafiyyuu isaanumti dhufuun dhiisuun isaanii faayidaadhaaf akka hin dhaqamne deebiidha jechuu barbaadeen. Abdiin miiraan osoo hin taane qo'annoo fi qorannoodhaan gara islaamummaadhaa waan dhufe malee waan akkanatti jechuun seeraaf seera malee dhufeedha miti. Kanaaf hamilee inni qabu kana fakkaata jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuu fi Ustaas Xaayir Galatoo akkasumallee Ahidar Abdii Bilisummaa fa'aa namoonni naannoo koo turan warra akka Gumaa Qeerroo Oromiyaa fa'aa jedhamanii warra waamaman namoonni hedduun ragaa koodha jechuun waliin dubbachaa turre waliin falmaa turre waliin ichaa turre waan ta'eef keessattuu Ustaas Xaayir Galatoo baay'een galateeffachuu barbaada gamanumaanii sana keessatti qaamaan na beeka qaamaan garuu na wajjin haasa'u. Nama kan biraa fakkaate bilbilaan naan falmaa ture. Wallaahi gaafii baay'ee fakkan macaafa keessaa deebii laanne kan na godhe isadha. Isaan ragaadha jechuu barbaadeen ragaadhaan akkan gara amantii kanaa dhufe. Hayyee hedduu galatoomii obboleessa keenya abdii irra deebinee ammoo hordoftoonni Keeboor Maltiimiidiyaadhaa bakka hedduu ta'anii keessaa fi ala ta'anis daawwachuu jiran irra deebinee anaa dhufu siin jenna ammas ati obboleessa keenya qaaliidha. Inshaallah xiqqishuu takka boqonnaa goonee kaanee walitti deebina. Hangasiif mee bishaan kana dhuge. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا هردفتوتا كيبور ملتيميديا دا بقولنا تقوم بودا ولد بني جرا بوليسكي عبدي أكان مي
yaadota babbareedaa nu kaasaa turte yaadonni ati nu kaaste hedduu ka abdii nama horoo fi nama hedduuf immoo fakkeenya ka ta'udha. Mee abdii gaafa islaamummaa rabbiin siif laaffisee qorannoodhaan jechuun waa hedduu keessa kaasaa turre yeroo dhufte jalqaba bakkee ati salaatte gaafa shahaada qabatte gara islaamummaadhaa dhufte jalqabni isa salaatte. Alhamdulillah bakkuma itti shahaada qabadhe tan salaate sa'aatii magriibaa ture sooma keessadha. Soomii hiikamuudhaaf guyyaan 10 hafee ture bakka yeroo gaarii keessa yeroo baay'ee milkiidha jedhamee yaadamu yeroo du'aa namaa hin qeebalamti jedhamte yaadamtu keessa gara shahaadaatti kan dhufe bakkuman shahaada qabadhe sana bakka ustaas ibsaan fa'aa jedhanitti namoota baay'eedha bakka sana isaanii wajjinan salaate. Hayyee mee ati yeroo shahaada qabatte sanitti fakkeenyaaf achi dura masjiida keessa maal akka turee fi wantootni akkamii akka dalagamus wanti ati quba qabdu hin jiru. Garuu yeroo seente miira akkamitti si dhagame? Dhugaa dubbachuuf baay'een sodaachaa ture. Sababiin isaa waan baay'ee dhagaa gatii guddanneef bakka namni nama ajjeese fa'aa jannatatti gala jedhanii gatii yaadaniif bakka inni waan wareegamaa jedheen yaadaa ture. Garuu haa ta'u jechuun namoonni baay'een si ababbalanii dhugaa itti fakkeessanii gara itti fakkaataniitu bakka achi nageessanii jechuun sodaachaan ture masgiida seenuu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf wanti tokko illee hin jiru. Bakka iccitii wanti jedhamu hin jiru. Namni wal caalu hin jiru. Kun VIPdha, kun VVIPdha. Kun immoo bakka daa'immaniiti. Kun immoo bakka akkasiidha. Wanti hin jiru. Naamma yeroo baay'ee iddoo garaa garaatti bakka yaabaluu kaa'amina kun jira. Naa gaafa fuula rabbiitti dhiyaattu garuu namni hundumtuu wal qixa. Masjiida keessatti wal qixxummaatu jira. Haa ta'u malee dhugaa dubbachuudhaaf akkuma siin jedhe sooma keessadha kan shahaada qabadhe. Sooma keessa maaltu jira taraawii waan jedhamu jira. Taraawii sana keessa namni salaata dhufee salaata mitiire. Innaa bakka nama dhufu hundumaa wajjinan salaata waldaadha maaltu jira iddoon guddadheetti. Waluma duukaa fixxee baata malee ati jalqabdeettaa amma kana si'a feetti guuttadhuutii ka'ii fixxeettaati hin jiru. Wal duukaa fixxeetu yaa abbaa keenyaa waan jedhamu kadhata wayii jira. Kadhatti waluma duukaa gaggattee baata. Sekondii tokko sagantaa dhumuuf jedhe daqiiqaa tokko isaa fiikottu. Sa'aatii tokko isaa fiikottu. Daqiiqaa 10 isaa fiikottu waluma duukaa fixxee baata malee duubatti haftee sunnaa wanti jedhamu hin jiru. Wanti ittan guuttadha jedhamu hin jiru. Dirqama waan ati baatu hin jiru. Dirqamee kee waan ati baatu hin jiru. Innaa akkuma sana se'eenuuni ani nama dhufu hundumaa wajjinan salaata. Kunis hin dhufa wajjin ganaa waan ta'edhanii hundi keenyaan galaa jedhuun si'an. Isa booda salaata xumurtee gaatee tumuma yaa akkas jedhuun si'a namni dhufee salaataan inni ittuman dabalaa akkasidha. Innaa kana faatu ture kana qofaa miti dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa tokko mootuun bilbila wanni jedhu yeroo sana koomentiin baay'ataa arrabsoon baay'ataa bilbilliin baay'ataa waan meeqa jira doorsisiin baay'ataa. Innaa sanatuun taa'ee cheek godhu salaayinatti darbee jamaan salaatee ba'ee. Salaatuudhaaf deemarte. Agalatoomu buleessi koo sultaan gannaa yookiin immoo sultaan alkeeri jedhamee kan beekamu kuni waan barbaadiyaafuu salaata kee hin dhiisinaan jedha. Salaata kee iddaan hin guutinnaan jedha na gorsa yeroo baay'ee kun gurra koo gatii jiruu fi bakka salaata koo dhiisu jedhee dhekkoo ta'e salaata deema masgiida dhaqee gaafanna koo mucaa tokkotu innis ana duukaa seenee bakka isin beeka waan ta'e wajjinan salaata dheen itti hidhadhe gaafan itti hidhadhu. Innillee hin beeku akka kooti ganaa reefuudha. Sabooda akkas jennee dhaabanna inni harka gadi hin buusu aan harka gadi hin buusu inuma dhaabanna kan isa ilaala inni na ilaala. Akka beekta boodeen harka koo akkas gaafan qabadhu innis na laalee godha. Inuma dhaabanna innis inuma dhaabata inuma dhaabanna innis inuma dhaabata. Kaza bitaa manatti galeen maaltu ta'aa jira dheen. Sabooda bakka jechuun wakti daarekshinii gadhiiseeroo siif qabeera jechuun maaf nu tursa amma kana maafi amma kan nu dadhabsiisan jedha jechuun hin beeku waan ta'eef bakka namni barfatee dhufe ammoo kana ture salaata waan jedhu yaada sabooda dhaabadhee dadhabeefaan garuu fedhetta boodeen gajjedha hin beeku afaan salaata illee hin beeku maaliif akka gajjedhan maaliif akka ol jedhan maaliif hin beeku naan galu hin beeku haaraa waan ta'eef lakkaa mucaan isatu beeka jedheetu anaan ilaala. An isatu beeka mucaa laala sa'aatii dheeraa salaanne tokko jennu
wallahi na mudannoo akkasii waan qaba mudannoo akkasii waan qaba isayyuu miilli nama dhukkubaa miilli gaafa ofirrataan miilli bakka nama dhukkubaan danda'e ofirran taa'u kana faatu jira wallahi imimmaantu na qabe gaaficha. Okay, mashallah yoo duuba deebitee waan sayyaadatu jechuudha. Akkas. Hedduu galatoomi akkuma argaa jirtan kabajamtoota hordoftoota Keyboard Multimeediyaadha. Obboleessi keenya Abdiin yeroo Islaamummaa keessa hin turre gara Islaamummaadha yeroo dhufe immoo tuyyo mudannoo ajaa'ibaa akka qabattu nu ibsu jira. Mee Abdii achi biraas dabrite saffaa jechuun baay'inaan yeroo jamaan salaatamu fi yeroo adda kan keessa salaatu miirri sitti dhagaha maalidha? Dhugaa dubbachuudhaaf salaatumarraa gaafa kaanuun gaafan oduutuun godhatiin manaa ba'u waan hawaa balleessi wayii waan hawaa dagadhe wayii natti fakkaata na dhukkuumata natti ulfaata dhaqni koo kun baay'ina dhiphisa achumarraa yookaan yeroo hundaa ganama riba korraa gaafan ka'u da'adheen ganama suubii salaatiin ba'a natti tola baqa maal jedhee oduu godhadheen ba'a yeroo hundumaa oduudhaan deemaanii itti dabaluudhaan immoo jamaadhaan salaatuu bira darbee salaatumti mataa isaanii fi guddaa qaba nagaa koo deebisa gaafii koo hundumaan irraanfadhee baa cinqii koo hundumaan irraanfadhee urgufadhee baa dhugaa dubbachuu fi keessattuu immoo gaafa qofaa salaatuuf gaafa jamaadhaan salaattu miira gammachuu guddaa sitti dhaga'ama tokkummaa jechuun tokkummaadhaan gaafate rabbi keef gajjettee ol jettee galateeffattee tagaddee fi du'aa godhattee gaafa deemtu gammachuu guddaa sitti dhaga'ama dhugaa dubbachuu. Mee osoo as biran tarree atuyyuu Islaamummaa haaraa dhufte wanti hedduun siif haarawaa daa'ima kan keessan jechuun wantoota baay'ee Islaamummaa keessa barsiiste yeroo sooshaal miidiyaa irratti arginu hedduutu jira. Ofiis barataa akkasii daa'ima sanis barsiiste yeroo muraasa keessatti jijjiirama akkasii irra geette moo akkamitti nama si barsiistu iyyuu jira moo akkamitti jijjiirama akkasii irra dandeessa? Dhugaa dubbachuu fi Chaayinaan maal jetti sitti fakkaata? Nuni utuma markabii keenya deemuu dadhabee galagalee bishaan keessatti kufe carraa argannu sanaan qurxummii qabannee bishaan keessaa baanatti. An carraan argadhuuttan fayyadama yeroo baay'ee naman argadhuuttan fayyadama ollaanii nan dubbisaa namoota garaa garaa gaafan bilbiluuf nan gaafadha amma waliin bilbillu amma walii bilbillu baay'ee oduu irratti rakkisu namoota oduudhaaf naa bilbilan baay'ee kun nan cufa asumaan dhaga'anii maaliifan cufa an sa'aatii kana barumsa irra jira waan ta'eef waa barachuurra waa beekuurra waa qorachuurra dubbisuurra jira waan ta'eef bilbilaan of dhiphisuu hin barbaadu asumaan akkasana dhaga'an barbaada kanaaf iyyuu namoota waa'ee Islaamummaa irraa waan itti himan waan dabalan barbaada malee namoota waan irraa hir'isan hin barbaadu sa'aatii kanatti carraa argadhuuttan fayyadama ollaanii barannaa TV banannee bilbilarraa waan tokko ni ilaalla akkasumallee hagalatoomanii mucaa dhiyeenya kana gara Islaamummaatti dhufee Yoonas Baqqalee jedhama amma Yunus jedhama. Inni illee akkan wantoota kana itti jabaadhuuf gahee guddaan irratti taphateera. Akkasuma obboloonni koo ana dura gara Islaamummaatti deebi'anii akkan jabaadhuuf akkan baradhu waanuma beekan irra naa qoodu akkasuma illee gama dandeenyuun onlaayinii irraa Googilii irraa yuutuubii irraa wantoota garaa garaa ni barannaa ni dubbisna kitaabota inni illee ana jala taa'ee dhaggeeffata. Ana caalaa qabata garuu. Ajaa'ib! Hedduu galatoomii asitti immoo ati jechi yoo mudagatamuu hin qabne yoo jiraate namni naa dawwalu namni hojii haasa'uu jiraate namni Islaamummaa irratti barnootaan waan naa dabalu jechuun muuxannoo Islaamummaa keessatti ilmii qabu naa dabalu yoo ta'e malee akka biziin angooni waan jedha siin dhaamsa. Sirriitti tuutti dabaltee daa dabaltee dheeratti tola sagaraa. Miidiyaadhaa fi akkasaan na jaallatan nan beekaa jaalalaaf kanaa bilbilan nan beekaa. Garuu yeroo ati amma qabdu kun yeroo qaalii yeroo ati waa barataartu barnootaan of ijaaraartu waan ta'eef namni abdii bara gahuu barbaadoo jiraate nama barnootaan itti dhiyaachuu ni barbaadu akka ta'e boqonnaa naa kennaa jedhaarta xiqqishu. Akkasaan na hubatan gaafan bilbila kaasuu fi dadhabu gaafan itti tolu isin bilbila gaafan cufu barnoota rakkan jiru dubbisa rakkan jiru waa baruu rakkan jiru akkasaan na hubatan barbaade. Gaafii inshallah walumaa galatti sagantaa keenya gara goolabbiitti deemu jirra. Gaafiin bakka kanatti akka dabre keessatti ture. Hiriyoonni kan kennamni ati waldaa jechuun amantii duraa keessatti dhiiste. Yeroo ammoo adeemsa kan kee jechuun dhugummaa qorannoon ati dhufte kana ilaalanii gara Islaamummaadhaa dhufan yeroo si wajjin amma hiriyaa kan kennama ati Quraanaa fi hadiisa hojii barattu imala Islaamummaa irratti waamicha godhan si wajjin dhufanii yeroo isaa waamicha godhani abdii gammachuu akkamitti dhagahamaan? Wallaahi jechuun beeku diina yaasfaa yooniif akkuma isin namoonni
ana dura gara islaamummaatti deebi'an ana boodas gara islaamummaa dhufan namoonni wajjin da'awaa goonu jiru. Wallahi gaafa isaanii wajjin haasu yeroo hunda imimmaan nan dabarsa. Sababiin isaa dhugaan kun nama galuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaaf dhugaa kana immoo namatti himee nama biratti dhugaan kun fudhatama argachuu qofaa osoo hin taane dhugaan kun immoo ija godhachuusaa caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Isa kanaafi namoonni gama koodhaan gara islaamummaatti deebi'an illee amantoota osoo hin taane hooggantoota amantoota sanaadha. Mataa isaaniitu wal beeknaa wajjin tajaajilaa wajjin wanneennaa waan ta'eef mataatu dhufaa jira. Alhamdulillah. Akkana. Hedduutti gammadda jechuudha. Baay'ee. Abdiin imala yeroo muraasa eegale keessatti asiin barnoota barata. Asiin dammoo waamicha islaamummaadhaa haala bareedaadhaan godha. Imala bareedaarra jira. Atuu waan jechuu qabdu hunda jette. Bakka amma jiru kun istiidiyoo keebooriiti. Keeboor maltiimiidiyaa jechuun obboleessa qaalii akkasiitii fi akkasumas fakkaatan hedduu bakka isaan argetti simateeni ana dhufu jedhee jaalala obbolummaadhaa isaaniif ibse jireenya olii oofuu barbaada. Asumaan ati obboleessa keenya qaaliidha. Hedduu si jaalannaa hedduu si kabajna. Baroonni keenya yookiin miseensonni keenya warri biyya keessaaf biyya alaa akkasuma immoo bakkoota garaagaraa ta'anii daawwatan yeroo Abdii Keeboor maltiimiidiyaa keessatti argan hedduu gammadanii. Kanaaf Abdiin Keeboor maltiimiidiyaadhaan dhaamsa akkamii qabaa fi akkasuma immoo hordoftoota Keeboor maltiimiidiyaatiinis dhaamsa akkamii qabdaa fi mee gabaabsinuu ibsi. Keeboor maltiimiidiyaan dhugaa dubbachuudhaa fi hojii gaariirra jirtu. Yuutuubii keessan nan ilaalaa, miidiyaa keessan nan hordofaa, anillee hordoftoota keessan keessaa nama tokkodha. Dhugaa dubbachuu fi hojii gaariitti jirtu. Kana caalaa jabaachuutti, kana caalaa dhugaa jiru gama diiniitiinis ta'ee kallattii garaagaraatiin wantoota nama barsiisan hojjechuu irratti akkasumallee kana caalaa miidiyaa keessan babal'isuu irratti namoota fagoo jiran beekumsa hiilmii gurguddaa qaban warra miidiyaan hin beekne gara miidiyaatti fiduu irratti xiyyeeffannaa akka gootan isinii dabarsa. Akkasumallee hordoftoota Keeboor maltiimiidiyaatiin immoo miidiyaa kana kallattii garaagaraatiin akkasiin tumsitan, akkasiin subscribe gootan, akkasiin share gootan, akkasiin beeksiftan, akkasumallee akkasiin irraa barattan gamanumaan dhaamsa koo isinii dhaamuu barbaadan jedha. Galatooma. Hayyee hedduu galatoomii kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Keeboor maltiimiidiyaadha. Akkuma argaa jirtan istiidiyoo Keebooritti obboleessa keenya qaalii Abdii argaartanii simanneeni imala inni hanga islaamummaa keessa ala turee fi yeroo islaamummaa keessa dhufetti hijjiirama akkamii akka inni dabarsaa jiru kan isin sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtanii. Abdii inshallah yeroo lammaffaa jechuun kutaa lammaffaadhaan Keebooriin dhuftee daawwattee Keeboor immoo akka inni jabaatuuf illee ammoo Abdiin abbaa Keebooriitii akka asiin nasihaa guddaa nu godhu abdii qabna. Kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan sagantaan kun kana fakkaata. Hanga nu wajjin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Abdii salaamatti dhamadhume. Hayyee hundi keessaniyyuu galatoomaa isiniin jenna. Yeroo gaariif qaalii akka waliin qabaachaa ture abdii guddaan qabaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Katame. Keeboor Multimedia Production.